namni tokko seera addunyaatti yoo uffata mootummaa tokko qabaate uffata poolisa military call it waan kana cufa dura nagee ummat namni kun sabaa waan fedhe haa ta'u Tigre Oromoo Amaara Somali silaayis biyya san lafa Oromoo resaayikiliin dhufeechi gannaqame xaasaa kookaa faantaa Sprite maal kaartoonii resaayikiliin dhufe Oromiyaa irra gannaqame ha bakka irraa deemu bakka deemtu hin beekne jechuudha at least kana keessa eega namni tokko nama ta'e mirga namoomaa isaa kabajuutu sirra jiraata mitiire Jolleen Oromoodha tafincila diddaa gabrummaa dirree dhawaa keessa TPLF maqalee galchite arra cufti mana hidhaa jiran tokkoon isaanii hin baane amata afur duratti ganda garaadaa keessatti ijoollee Soomaaliitii ijoollee bu'an ijoolleen Soomaalii san guyyaa tokko hidhamtee baate ijoolleen Oromoo arra amata afur achi keessa jiran abbaa fi ilma ama 25 itti faradame maal balleessee ama 25 itti faradame biyya gara galche moo maaskiliin julmaan nama ajjeese moo isaanuu kunoo haadha ilmaan lakkuu garaa qabdu mataa keessa faffacaasanii guyyaa adii eenyu waan godhe jedhanii usanii ciqilfatanii tatta'anii abbaa fi ilmi bulchiis dirree dhawa ganna 25 itti faradee mana hidhaa keessa teessu maal balleesse tokkootu jira jechuudhaas haay mana seeraa ol aanaa dirree dhawa keessa harkaa qabu jara kanaa jechuudha isaaniitu harkaa qaba akkuma aadaan Oromoo akka waltajjii irratti hin dhiyaanne baangoodhaan kanatti ministeerri aadaa fi turizimii muciyyoon warra ollaa keenyaa biitutu nama teenyettutu goote kanatti warri koortii keessa jiru qabeegee moo whatever you call it akka Oromoonni mana hidhaasan jiran dargaggeessi Oromoo murtii irra dabarsanii jechuudha hedduun isaanii du'aatu keessaa baasa because namni walii dubbatu hin jiru namni walii falmaa jiru hin jiru namni walii sagalee ta'aa jiru hin jiru nuti waan biraa biiziidha nuti gandaa fi maalii wal qoqqoodu waan namni addunyaan tun bira dabarte jara keenya gandaa fi gosaan wal qoodu Soomaaliidhaaf dhiisa shaampiyoonni addunyaa tanaa isaanii gandaa fi gosaan wal qoodu irratti garuu hawaashii gatteenya jechuu irratti isaan waliif galan san godhu jiranii jechuudha ammaas hawaashii gat Oromiyaa dheettaniif ittiin kijibinaa Dengadda dhagaan bu'uuraa saboot kaayamee jira. Suuta lukkuu xillee miila baaftii itti Oromoo. Kapito walii gallee. Wanni ambaasaaddartichi Itoophiyaa dengadda balaqqamu san lafaa ka'eetii miti ka balaqqame. Ambaasiin tokko waan Prime Ministeriin biyya sanii Minister Haja ala dabarsu Minister Haja ala achi dabarsaa jechuudha. Ammoo biitituun ta'alagaani taati xalee umarratti tafti malee isaas atis lafateen taatu isaa keenya. Xalee irratti tafti jechuudha. Akkasuma xalee irratti abjoottanii jiraata maaliif guyyaan akka arra dirree dhawaa keessatti dirda bayyaala isaa iskalettan kana ta'uuf hin deemu jechuudha. Ummata tokko jira ummata Oromoo ja'an. Kanama danda'u ka'usee waan cufa obsee gaafa obsi daangaa dabre akka bishaanii namarra garagalu tokkootu jira jechuudha akka galaana namarra garagalu ummata Oromoo jedhaniin ka dafee mirga namaatti hin buune ka wajji jiraannaa beeku ka waliin jiraannaa beeku jechuudha wajji jiraannaan beektan isinis akkuma warra kaabaa kana warra amma kunoo footoon isaanii olii gad deemtu warra qunxaa uffatu tokko ehem yeneno akka jechaa oole isinis kunkiyya walirraa dhaaltaniin se'a. Amma gaa keenyaa yenneeti isin wajji buluu dadhabne mee waliinuu teenyaa inni isin wajji buluu dadhabne miti kiyyaan dhufee miti kiyyaan kun ammoo daangaa keessan isin dhufuu ta'a. Kanaaf suuta ja'a hiddii dhaqan kayyaga suuta ja'ame karaa dheeraa deemuu hin dandeessan jechuudha kanatti. Oromoonni riphise malee ka'u kalau hin jenne. Kana kasi beeka. Kalamata Oromoo walii galaatiif wanni ninjo Oromoo walii galaa. Wanni daangaa kun very sensitive. Namarraa dubbachuu jiruun arkummoo
namarraa dubbachuu jiruun argu. Arra rakkoon Falastaan keessa seene odoo arraas xiqquma dhiiban boruus xiqquma dhiiban bakka dhiiban san meeshaa adda addaa numa galfatanii arra laandilastee hafee jechuudha. Jarri kunis naannaa Oromoorraa dhiibaa jiran kan humna biraa hidhannoo wajji fidanii qubachiisaa jiranii jechuudha. Chaalenjii guddaadha. So Oromoon sagalee takkaan kee falmachuu qaba. Weerartoota lafa namaa weerartu tana dhaabaa jechuu ni qaba jechuudha. Maaliifiin kana ja'a bara mee kanatti hafuudhu. Yeroo cab'iinsa Oromoon Miniliki cabse Oromoonni Tuulamaa hedduminaan naannawa sanii buqqa'an Oromiyaa guutuu keessa faca'an warra hortee isaanii ka jalqabaa san deebi'an arkiitu jira. Nuti ilmaan abaluuti malee abaluun kun adeera kiyya abaluun kun akaakoo kiyya jee warra hin beekne jiru warra bakka sanitti hin deebi'ne jira. Warra himatan an bakka kanaati abbaan kiyya dur asirraa dhufe achirraa dhufe jedhutu jira jechuudha. Seenaan tun Harargee keessa guutuudha. Maaliif kanaas ammaan iyyina? Buqqa'insi humnaa olii kazoonii baharra deemu jiru kun gaafa TPLF jiru ona jaarsoo akka jirutti ummata buqqaasan san eessa jira ummanni sanarra? Eessa jiran? Eessa faca'an? Elubaabur keessa, Wallagga keessa, naannoo Amboo Jiddugala, naannoo Jimmaa kana jiran. Inumaa kana naannoo Wallaggaa jiru an dhaqee waan ijatiyyaan arkeef jireenya gaarii jiraata. Garuu warra karaa naannoo Elubaabur kana jiru haala isaan itti jiran viidiyoon hoggaa ergan nama suukanneessaa jechuudha. Lafa isaaniirraa buqqaanii beeka. Lafa isaan ammoo alagaa dhufee qotatee irra jiraachuu jira jechuudha. Ammas buqqa'insi san dhufu jira. Haareetti hortee afran qalloo irratti. Maal ta'uu deema? Oromiyaa guutuu keessa faca'ee dur Harargeettiin dhaladhe, ona Jaarsoottiin dhaladhe, ona Alaa, ona Noolee akkana je'eeti warra keenyaa dur achii dhufee jechuu deema malee wanni biraa kennu jechuu deemu hin jiru jechuudha. Bara Oromoo biyya bulcha ja'anitti. Bara maasha'allaa dilli 8 fi 7 caffee Oromiyaa seenetti. Calleen san kaatee afaan qabaatteen dubbattu. Qarmaan san afaan qabaateen dubbatu. Saddeenni san afaan qabaateen dubbatu kama abbaa kiyyaatiin taaree isaan dalagaan isaanii harka dha'uudha jechuudha. Miseensa warra harka dha'u. Ummata isaan bakka bu'an quban qaban jechuudha. This is very sad. Hedduu gadda kun Oromoodhaaf. Qaanii dhalleedha. Oromoon maalirra akka jiru if gaafachuu qaba if laaluu qaba. Wanni kun akka tokko fala harkachuu danda'a. Oromoon tokkummaa isaatiin ifii isaatii dura keessa manasaa hujii manaasaa hoomorkii manaasaa fixachuu qaba dura Oromoon. Odoo hoomorkii mana keetiin fixatin gandarra deemuun hin ulfaatu ree. Hin ulfaatu. Odoo mana keetti eeleerran kaayin ganda namaa dheeyxee gaawwarra kaayuun hin ulfaatu. Adda bilisummaa Oromootiin diineettee faannoodhaan fira jechuun hin ulfaatu. Moo halloon gara saawwaa yennaan anis gara firaa jee namichi. Ajaa'iba rabbiiti. Akkasii Oromoo wanni daangaa kun waan sablaa miti waan akka laafuttis ilaalanii miti. Naannawa kana balaan irra deemu jirtu balaa xiqqoodhaa miti. Waan Ziyaad Barreen taankii fi xayyaaraan dadhabee arra tola harkachaa jiran. Ka garaa na belleessu, ka nama deessu, qeerroo dhiini qeerroo bilisummaa Oromoo. Ummata Oromoo gabrummaa keessatti deebiseeti. Qeerroo mana hidhaa dachaasee lafa Oromoo bilaashitti biyyoota ollaatiif hire. Dhiini qeerroo saniif gannaqame. Warra guyyaa tokko dhagaa tokko hin darbiniitu arra dhiiratee ka'a. Sadheen gaddafaa maaliin arkee
كللين أدري بيوتك أجاجاشنتين كبت أدري أنت يوم ديرج أبو جل كبدلاتا أدري يوم ديرج أبو جل كبدل من هناچو ينجا زوج يوم والتجيب إرادة يتاني إرادة أبو جل كبدن هنولين بربري سادة إرادة ميتين قدوما خسينا دان الرابر مو إسنيس mata gurre oromo ka oromo na wakadam midamu hinkabu jau cufa misenso tashaneti ettani jul marashanu barbadani akka dargina marreessa godhet hammarreessa lamata qopheessaa jirti kililiin harariita jantoon biyya takka keessatti kililii dhaabbattuun dhageenyu kun dura seeraa ala deemsa seeraa alaati mee ajaja shane zoni bahak amnetan adare me odira tatari numa qabdani jiratan asbasa gafni sin kana mallatte istan fagon turreber waluma temna wuli waluma hima demna echuda wan garte durriyen cufti saba oromo ratti han cufa tufte irraqeshna gotu fin qabu echuda yo arrasab nukhun mootummaa isaa fadooduun qabne yo arrasab nukhun hayyuu gabbee isaa dubbatu isaa falmu dangaa isaatiif hin qabaanne oromoon hoggaa madaa'ifiifuu ni beekaa jechuudha akkatti ka'u ni beekaa jechuudha oromoon kana ol umaan je'u rabbiin waliinaa ta'u yeroo hunda rabbiin nama dhugaa falmatu wajjin jira. Sheekottiin Soomaaliitii fi gaayyoonni Soomaalii duula hawaashii gadii kana miidiyaa isaanii irratti kamalee oofaa jiru. Teenya immoo lubbuu haadha ilmoo intala yaang dubartii haadha ilmaanii shabaaba umriin si xiqqoo talakkuu lama wajjin rasaasa liyyuu haayilii naannawaa Soomaaliitiin ajjeefamteehu. maal muciyoon ta'e hinduu ta'e jedhu gaafachuu hin dandeenye daangaa waa'ee daangaa cabinsaa dhiisaati teenya gana dorgommii biraa keessa jirti isii ta'ayyoo fuudheetu isii abboodha mushkila tigreen dhuftuu sinitaaf amaarri deebi'u sinitaaf gadii ol dhufanii sinitaaf turkiin dhuftuufi sinitaa xaamaalii roomaan dhufuufi sinitaa bayyaa'inatu cufti dhufuuf nita jechuudha isiin rakkoon qabdu garu khabajaa namooma keessanitti tuqaa jirtan hayyuuji sheekhaji qeensiji abbaa gadaaji hammam takka akka biyyoonni ollaa isin tuffatan silaa beeytanii mataa ol qabatanii dubbattan ummata saatiif hadooddiin qabne jechuudha jarana bar horii hoggaa horii bira qabdu ni gadoodaa bar horii hoggaa horii bira qabdu kanumaan jechuu barbaadaa jajjabaadha gaafa maal bilisoomsinettanu beekne bakkatti deemtani akkasi wallaalla gaa waluma dhaggeeffannaa wallaalla rooble kan fayyana gaa waluma laalla fagoosin dhayxanii sin jiru ummanni oromoodha kaniin jechuu barbaadu'an saba oromoo ummata oromoo hayyuun kee beekaan kee hedduu si tuffatee jira akkuma alagaan si tuffattu si tuffatee jira akkuma alagaan kopheen sirra deemtutti kopheen sirra deemaa jira jechuudha ol ka'ii dubbatadhu anis ummata anis biyyaan qabaa biyya caaltu biyya too oromiyaa uumamaan badhaate guyyaan kunis ni dabra guyyaan biraatis ni dhufa ammallee kan irra deebi'ee jiru warri Somaalilaandi akka jirutti nama biyya teenya sovereignty biyya teenya ganna nurraa bahuu qabaa jan oromoon it is good haa bahanii garuu daangaa irratti akka geessanii akka amma duratti warri Puntland warri Bosaasoo daangaa irra geessanii rashannetti ummata isaa makiinaa meeqa fe'anii ni galchine jaan kana ija qaroodhaan laala jarri kun naasuun qaban